Akkam jirtu nagaa keessan yani nagaa kooti maatii jaalalaa egaa chaapterii lammaffaa business planning kan jedhu walii wajjiniin jalqabna jechuudha irraa egaa akkuma kanaan dura deddeebiidhaan dubbannu maatii keenya kan hin taane bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan maatii keenya ta'an dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Egaa business planning isheen jettu kun boqonnaa lammaffaa keessatti karoorsa daldalaa yookaan immoo karoora daldalaa inni fudhachuu ni dandeenya jechuudha. To start or expand any type of business needs to work on opportunity identification and evaluation, business idea development, and then prepare business plan. Isheen kun egaa maalidhaa gosa daldalaa kamiyyuu jalqabuudhaaf yookaan immoo babal'isuudhaaf expand gochuudhaaf yookaan start gochuudhaaf carraawwan jiran adda baasuu fi gamaggamuu yaada daldalaa gabbisuu fi sana booda karoora dabalataa qopheessuun barbaachisaa akka inni ta'e dhagaa. Lack of doing these are most often cited reason for business failure. Isheen kun egaa kanneen gochuu dhabuun keenya sababoota kufaatii dabalataaf nu saaxiluu akka isaan danda'anii fi baay'ee milkaa'ina keenya keessatti egaa milkaa'ina keenyaaf gufuu kan ta'an kufaatii milkaa'ina keenya biizinesii keessatti kan ta'an jechuudha. Itti fufuudhaan konseptiin jiru egaa lama tuqaa lama irratti opportunity identification and evaluation kan jedhudha. Inni kun egaa carraa adda baasuu fi gamaggama carraa adda ba'e tokko jechuudha. There are 5 main steps tarkaanfiiwwan ijoo shantu jiru egaa jalqaba irratti getting the idea, scanning the environment. Isheen kun yaada argachuu fi naannoo sakatta'u carraa adda baasuuf gamaggamuu keessatti opportunity identification fi evaluate gochuu keessatti egaa steppiin inni duraa getting the idea yaada sana argachuu fi scan gochuu yookaan immoo sakatta'uu jechuudha naannoo sana environmentii. The second one is identifying the opportunity carraa sana immoo adda baasu developing the opportunity carraa sana gabbisuu jechuudha. Carraa sana gabbisuu fakkeenyaaf amma timely adaptation of the opportunity to suit actual market need is key to new venture success. Kun egaa milkaa'ina daldala haaraatiif carraa sana haala yeroo wajjin deemuun fedhii gabaa dhugaa wajjin wal simsiisuun furtuudha jechuudha. It involves combining resources to pursue a market opportunity identified. Kun egaa carraa gabaa adda baafame hordofuuf qabeenya walitti fiduu fi hordofuu kan qabatu yommuu ta'u, the fourth one is evaluating the opportunity. Inni kun egaa carraa gamaggamuu jechuudha. It means assess whether the specific product or service has the returns needed for the resources required. Meeshaan yookaan immoo tajaajilli murtaawaan sun qabeenya barbaachisuuf bu'aa barbaadamu qabaachuu isaa madaaluu jechuudha. The fifth one is assessment of the entrepreneur team. Kun egaa garee hojii uumtotaa madaaluu jechuudha. Kanaan dura deddeebiin walii wajjiniin haasa'aa kan turre. Tuqaan inni biraan nu irra ilaallu business idea development. Isheen kun egaa yaada daldala gabbisuudha. Yaada daldalaa yookaan immoo yaada daldalaa sana fooyyessuu gabbisuu irratti kan xiyyeeffatudha. A business idea is short and precise description of the basic operation of the intended business. Inni kun egaa yaadni daldalaa ibsa gabaabaa fi sirrii ta'e kan sochii bu'uura daldalaa yaadamee sana jechuudha. Type of business idea gosa yaada daldalaa kana qoqqoonnee gaafa ilaallu the first one is old idea. Kun egaa yaada moofaa jechuudha. An individual copies an existing business idea from someone. Kun egaa namni tokko yaada daldalaa kanaan dura jiru nama biroo irraa yeroo waraabu yookaan koppii yommuu godhu jechuudha. Fakkeenyaaf egaa business idea development yookaan gabbisa yaada daldalaa kana keessatti egaa namni tokko daldala tokko jalqabuudhaaf karaa inni ittiin type of business idea gosi yaada inni fudhate sunii egaa tarii yeroo baay'ee magaalota garaagaraa keessa ilaaltanitti yoo ta'e bakka manni kaaffeen garaagaraa jirutti kaaffee matu baay'ata. Bakka manni uffannaa yookaan immoo manni buutikii baay'atutti
sanumatu baay'ee ta'a. Namoonni yeroo baay'ee kun yaada ofii burqisiisaniitu hin taane old ideaadhaan yaada namaa irratti hundaa'uudhaan wanta isaan hojjetan kana kan calaqqisiisudha jechuudha. The second idea is old idea with modification. Isheen kun immoo lammansaa of keessatti qabata jechuudha. Inni kun yaada moofaa fooyya'insa qabudha. The person accepts an old idea from someone and then modifies it in some way to fit a potential customer's demand. Isheen kun inni namni suni yaada moofaa nama biraa irraa fudhatee yookaan kooppii erga waraabee booddee fedhii maamiltootaa wajjin immoo akka wal simuuf karaa tokkoon immoo wanta waraabee sana fooyyessuu irratti yeroo inni xiyyeeffatudha. The third idea is a new idea. Inni kun biizinasii keessatti addunyaa biizinasii keessatti isa baay'ee barbaachisaa jechuudha. This one involves the invention of something new for the first time. Kun yaada haaraa jechuudha. Kun kalaqa yaada haaraa yommuu ta'u kun yeroo jalqabaatiif waan haaraa tokko uumuu kalaquu of keessatti kan hammatudha jechuudha. Egaa business idea development gaafa goonu old idea faayidaa hin qabu jechuutu hin taane old idea with modification faayidaa hin qabu jechuutu hin taane any idea garuu caalmaatti milkaa'ina biizinesii keenyaatiif isa shoora olaanaa taphatudha jechuudha. Topikiin biraan business idea identification. Kun yaada daldalaa adda baasuudha. You need to have a clear idea of the sort of business you want to run and identify promising business idea among others. Gosa daldalaa adeemsisuu barbaaddu irratti yaada ifa ta'e qabaachuu fi yaada daldalaa abdii qabu warra kaan keessaa adda baafachuu. Inni kun namni tokko business idea identification qabaachuu isaa kan inni ittiin mul'isudha. Inni biraan important question and answer. Isheen kun maanni gaaffiiwwan barbaachisoo deebii argachuu qabanidha. Which need will your business fulfill for the customers and what kind of customers will you attract? Daldalli kee fedhii maamiltootaa isa kam guuta? Akkasumas maamiltoota akkamiimmoo hawwata isa giddu galeessa godhachuudhaan gaaffii kun gaaffii deebii argachuu qabudha jechuudha. Business idea identification yookaan yaada daldalaa adda baasuu keessatti. The next one is what good or service will your business sell? Daldalli kee meeshaa yookaan tajaajila akkamii gurguraa? Isa jedhu kana adda baasuu qabna. How is your business going to sell its goods or services? Daldalli kee meeshaalee yookaan tajaajila isaa akkamitti gurguruuf adeema? How much will your business depend upon and impact the environment? Daldalli kee hammam naannoo irratti hirkata akkasumas immoo naannoo irratti dhiibbaa akkamii geessisa kan jedhu gaaffiiwwan deebii argachuu qabudha business idea identification keessatti. Egaa koorsii kana yeroo ilaallu maateriyaali kun bifa baay'ee salphaa ta'eef bifa isin hubachuu dandeessanidhaan maateriyaala qophaa'edha. Lama tuqaa shan irratti methods for generating business idea. Isheen kun immoo mala yaada daldalaa maddisiisuuti. Mala jechuudha meetodii nu ittiin yaada daldala tokko maddisiisuu dandeenyu. Jalqaba irratti learn from successful business owner. Inni kun isa ijoodha jechuudha. Abbootii daldalaa milkaa'oo irraa barachuu bu'aa bahii isaan keessa darbanii milkaa'ina sana irra ga'an adeemsa isaan keessa darbanii milkaa'ina sana goonfachuu danda'an sana muuxannoo isaan irraa fudhachuun method for generating business idea dha jechuudha. The second one is draw from experience. Muuxannoo irraa fudhachuu isaan irraa. Kan jechuun your own experience, other people experience. Kun muuxannoo dhuunfaa fi muuxannoo namoota sana irraa argannu walitti dabaluudhaan cuunfaa sana lamaanii jechuudha. The third one is survey your local business area. Naannoo daldala naannoo keetii qorachuu. Local business areaan akkamirra jira survey gochuu xiinxaluu fi haala naannoo sana hubachuun isaan gafaati. The fourth one is scanning your environment. Inni kun naannoo keessa kan ta'u qabda yaada dura kan inni of keessaa qabu. Kun karaa lamaan kun karaa baay'eedhaan gaggeeffama. I think karaa gurguddaa jahanidha.
karaa gurguddaa ja'anidha egaa. Scanning your environment sakattiinsi kun kan inni gaggeeffamu. Inni jalqabaa natural resource dha. Qabeenya uumamaa akkamiitu jira naannoo koo? Qabeenya uumamaa akkamii kanan raw material akkamii kanan gargaaramuu danda'a? Inni yaada keessa galuu qaba. Inni lammaffaan characteristics and skills of people in the local community. Amalootaa fi dandeettii namoota hawaasa naannoo sanaa adda baafachuun dirqamadha. Waste products oomishaalee gataman yookaan immoo kosii sanarree adda baafachuun jalqaba irratti baay'ee murteessaadha jechuudha. Naannoo ofii sakatta'uu keessatti yookaan scanning your environment keessatti. Inni biraan import substitution. Wantoota biyya alaa galan bakka buusu yookaan wantoota bakkeedhaa dhufan bakka buusu. The next one is publication. Isheen kun egaa maxxansoota yookaan barreeffamootadha. Trade fairs and exhibition. Kun egaa exhibitionii yookaan immoo agarsiisa daldalaa fi baazaarota garaagaraa kan of keessatti qabatudha jechuudha. Tuqaa inni shanaffaan brainstormingidha. Tuqaa kana egaa maal inni ilaalaa irraa? Kan nuyi ilaalaa jirru tuqaa kana method for generating business idea jechuudha. Jalqaba irratti learn from successful business owner jenneerra. Lammaffaa irratti draw from experience jenneerra. Survey your local business area jenneerra. Scanning your environment naannoo ofii sakatta'uu jenneerra. Inni afuraffaan immoo brainstorming. Kun immoo burqisiisuudha jechuudha. Yaada burqisiisuu burqaa yaadaati jechuudha kun brainstorming. Opening up your mind and thinking about many different ideas. You start with a word or a topic and then write down everything that comes to mind relating to that subject. Kuniga sammuu ofii bal'isuun yaada adda addaa hedduu irratti yaadu. Kana jechuun egaa jechi yookaan mata duree tokkoon namaa dhufe sanarratti immoo irra deddeebi'anii yaadota sana wajjin wal qabatee sammuutti dhufu immoo yeroo hunda gadi ta'anii barreessuuf yaaduu wajjin concentrate gochuu wajjiniin walitti hidhamiinsa kan qabudha. Inni ja'affaan structured brainstorming. Kun egaa tooraan yaada burqisiisuudha. Kun immoo tooraan adeemsaan wal duraa duubaan sequential kan ta'e. Think of the different processes that are involved in the operation of a particular business and the goods or services that can be offered with respect to those processes. Adeemsa daldala murtaa'aa tokko keessatti qooda fudhatanii fi meeshaalee yookaan tajaajiloota adeemsaawwan sanaan wal qabatanii dhiyaachuu danda'an irratti yaaduudha kun. The seventh one is focus group. Inni kun garee xiyyeeffannoo jechuudha. Focus group is a group of individuals. Gareen xiyyeeffannoo garee namoota jechuudha. Kunis provides information on a structured format which led by moderators. Kun egaa bifa ijaaramee fi karaa gaggeessitoota yookaan moderators hoogganamuun odeeffannoo kan kennanidha jechuudha. It is characterized by an open and in-depth discussion rather than simply asking a question to solicit student response. Inni kun egaa deebii barattootaa argachuuf gaaffii gaafachuu qofa osoo hin taane miira ifaa fi gadi fageenya qabuun amalaa fi qeeqee yookaan yaada isaanii responsii isaanii sana bira ga'uudha jechuudha kan inni dubbatu. Tuqaan saddeettaffaan problem inventory analysis. Xiinxala tarreeffama rakkoolee jechuudha. Free association kan jennu walitti hidhamiinsa yookaan immoo walitti hidhamiinsa bilisaa forced relationship walitti dhufeenya dirqisiifamaa ta'e attribute listing amaloota tarreessuu. Isaan kun hundumtuu maalidha yoo inni tuqaawwan kurnanni 11 kanaan gaditti ilaalle kun hundumti isaanii yaada yookaan immoo mala yaada maddisiisuu jechuudha. Methods for generating business idea. Isaan kana keessaa 11 jira qabachuun keessan murteessaadha. Qormaata irratti yeroo baay'ee deebiidhaan ijaa dhufuudhaaf. Inni biraan business idea screening. Kana jechuun egaa yaada daldalaa calaluu yookaan gingilchuu. Idea screening is the process to spot good ideas and eliminate poor one. Yaada calaluu jechuun egaa adeemsa yaada gaarii adda baasanii fi yaada laafaa ta'e ammoo dhabamsiisanidha jechuudha. Kan egaa
tuqaawwan of jalatti qaba. Jalqaba irratti macro screening. Macroon inni kun egaa calallii gooroo yookaan immoo calallii isa guddaadha jechuudha. Hunda hammataa isati calallii gooroo yookaan calallii waliin isa bal'aa ta'edha jechuudha. Are my own competencies sufficient? Dandeettiin koo dhuunfaa gahaadha. Gaaffii akkasii kan of keessatti qabudha. Business idea screening keessatti dandeettiin koo gahaadha. Wanta kana gochuudhaaf inni jedhu baay'ee gaaffii keessa galuu qaba. Maaliif tariiga isa qooxii irraa buusutti isa bobaa keenya jala dhabuu dandeenya waan ta'eedhaaf wanta humna keenyaan olii baa humna keenyaan olii ofitti feene kun biizinesiidha jechuun dandeenyu. So maal hojjechuun danda'a dandeettiin koo what I can jennee of gaafachuun gaaffii isa bu'uuraati jechuudha micro screening keessatti. Inni lammaffaan can I finance it to a large extent with my own equity. Hamma danda'ametti maallaqa koo dhuunfaan gargaaramuun daldala kana kaffaluu nan danda'a, daldala kana geggeessuu nan danda'a kan jedhus gaaffii gaafatamuu qabudha. Inni dhumaagaa will people buy my product or service, is it needed and can people afford it? Kuni namoonni meeshaa yookaan tajaajila koo kana ni bitu ni barbaadama wanta hojjedhu kun akkasumas namoonni gatii isaa kaffaluu ni danda'u. Inni jedhu kun egaa macro screening keessatti egaa wanta deebii argachuu qabudha jechuudha. Inni itti aanu micro screening. Inni kun egaa calallii gooxii yookaan immoo calallii isa xiqqoo calallii isa dhimma keessaa irratti xiyyeeffatedha jechuudha. Kun egaa solvent demand fedhii kaffaltii danda'amu yookaan namoonni bituuf fedhaa fi humna qaban kan irratti xiyyeeffatanidha jechuudha. Inni biraan availability of raw material jiraachuu yookaan argamu meeshaalee dheedhii availability of person's skill jiraachuu dandeettii dhuunfaa availability of financial resources jiraachuu madda maallaqaa isaan kun egaa baay'ee hubatamuu wantoota qabanidha jechuudha. Inni sadaffaan scoring is a suitability of business idea mijatummaa yaada daldalaa qopxii madaaluu jechuudha kun when there are more than one possible business idea and one needs to decide which one to follow. We use score business idea kan jechuun egaa yeroo yaani daldalaa danda'amu tokko ol jiru fi isaan keessaa immoo fakkeenyaaf amma kan hordofuu qabnu irratti murteessuun yeroo barbaachisutti gaaffiiwwan tokkoon qabxii tokkoof lama keessaa fakkeenyaaf kanaaf kana keessaa filachuu yeroo dhufutti isa kan filachuu akka qabnu giddu galeessa kan godhatudha. After we score the idea, we sum the total and select the idea with the highest score. Yaadota sanaaf qabxii erga kenneen booda ida'ama walii galaa herreegnee yaada qabxii olaanaa arganne sana filachuun keenya baay'ee murteessaa akka inni ta'edha kan inni dubbatu. Amma iddoo kanaatti yoo waliin dubbanne gaariidha. Mata duree itti aanu walii wajjiniin deebinee kan ilaallu ta'a. Ammaaf garuu egaa kun gahaadha. Nagaa Waaqayyootiin turaa yeroo itti aanu deebinee kan wal agarru ta'a.